Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kaaribuun keenya har'aa eegalee jira. Kaaribuu keenya har'aatiin keessummaa addaa tokkoon qabadhee dhufee jira. Egaa akkuma beekamu torban kana keessaa guyyaa kibxataa guyyaan goototaa kabajamee jira. Kana sababeeffachuudhaan immoo barataan tokko godina Geejoo aanaa Buleerraa deemsa miillaatiin hanga magaalaa Finfinneetti kiiloomeetira 388 miilla isaatiin imalee dhufee magaalaa Finfinnee ga'ee jira. Egaa guyyaa har'aa kana keessummaan keenya har'aa barataa ola deemaa guyyaa goototaa kana sababeeffachuudhaan gara Finfinnee miilaan imalee dhufe kana keessummaa keenya kaaribuu taasifannee qabannee dhufnee jirra. Isin hanga xumuraatti yoo hordoftan egaa maaliif akka inni kana godhe? Ergaan isaa maal akka ta'u? Dargaggoonni maal akka irraa baratan immoo kan hubattan ta'u hanga xumuraatti nu hordofaan afeerraa keenyadha. Iyyaasuu Kifilee yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenya waan dhufteef guddaa galatoomi siin jedha. Nille galatoomaa siin jedha. Isinillee waan taneefi galatooma. Bilfaadhu galatoomi. Akkam deemsi miila akkam ture? Deemsi miila shaggaaraayyoo. Achiin immoo biyya kiyya ilaalaa dhufee Itoophiyaa ilaalaa dhufee sanii fi natti tolaadhuuni. Sitti tolaama turte? Gammadaama dhufte as geesse? Gammadaa dhufe. Baga geesse egaa guyyaa goototaa? Guyyaa baga waliin nu geenne. Bilfaadhu galatoom shaayii si danfiseensi eege waan humna dabalu gara boodaattan si afeera amma garuu shaayii man si buusa. Si buusa galatoom jedha. Mee Iyyaasuu wajjin wal barsiisne? Maqaa kiyya Iyyaasuu jedhama. Addee Laalaallee Giidoo keessaa magaalaa Bulii keessa dhalamee achirratti guddatee magaalaa keessaa yoo laalatellee gaxarii keessa guddadhe. Abbaa kiyyaa qotee bulaadha. Horiillee qabaa. Achi horii kanaatis hojii isaa waliin hojaa achirratti guddadhee achiin waggaa ta'e barannoo feennaa geettu mana barumsa galee baradhaa ture amma kutaa 10 baratatti jira. Kutaa 10 baratta? Eeyyee. Umuriin kee meeqa? Waggaa 20. Waggaa 20. Eeyyee. Adda adda kuttee turte barumsa? Kuteen leen turre horiitti ture horiitissaa achitti turee fi guyyaa tiyya ijoollee waliin kadhallan magaalaa keessa ka jirtu kudha lama kudha sadii ka ta'e malee yuunivarsiitiillee ka isheen jirti ani immoo horiitti ture sanii fi kutaa 10tti barataa jira amma. Baay'ee namatti tola. Egaa horii tiksuun kun akkamire? Maal fa'aa eegaa turte? Horii saawwa famoo, re'ee famoo, hoolaa famoo? Horii addeen nuti hoolelleeti jirti, loollee jira, fardollee jirti. Waan sadii tanatisaa ture. Ganna immoon holiin fugguu wanni nama wanni injifataayyoo. Hoolee sussugaa deemti. Gizee sanillee aarsiti nama. Aaraatillee akkasii ijoollummaati ija dabarse jechuu. Naannoo keessanitti nyaata maaltu beekama sirriitti kan nyaatamu? Nyaanyoo kenna garbuun hin beekamti. Immoon zooniin immoon warqii jedhanii qocoolleen jirti. Bunnilleen jira. Ergaa caffee bunnaa ka jedhamu. Waan kana nyaata aanaa unaa ka hoolellee ka loolle unaa guddanne. Akkasiiraayyuu. Aannan kanas dhugaa guddattan kanaaf ciccimoo taatan jechuudha. Hin cinnu dannee onnallee qannaayyuu saniifuu karaa kanarraa jira. Kiiloomeetira 388 dhufuu fi aanaa ijoollummaan ka'uunee. Aannan ijoollummaan hojjetu? Sanittuu na kibateette. Kiiloomeetira 388 miilaan deemsisee kan magaalaa Finfinnee si gashee nyaata ijoollummaatti soorataa turtee fi amma guddatte kanatti soorachaa turteedha jechuudha. Afaan meeqa dandeessu? Afaan 3. 3. Eeyyee. Maal maal? Amaaruffa, Geeda'uffa,
afaa Oromoo. Mee hundumaan daawwattoota keenya nagaanuu gaafa dabalabaluun jedhama iddoo akkasiitiin dhufe nu jedhi. Galateeffatannoon edisennetti ani Iyyaasuu kifile kiyyamannoon dagenneki gedeen bita itti gabalende galchana gedeen zonnena buleke qachinaani techo shawwe qacha yookiin Addis Ababa afemmennetti dayotanni konne ora dagenneka hanobonna ergasa isonna kaba afemennen iyyotani galateeffatannoon nageenginne ineeyyannen በመቀጠል የእግር ተጓዡ ኢያሱ ክፍሌ ይባላል የመጣሁት ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ከጌዲኦ ዞን ከቡሌ ከተማ ነው 388 ኪሎ ሜትርን በ12 ቀን ጨርሼ የኢትዮጵያ አርበኞች ቀንን ለማክበር ዛሬ አዲስ አበባ ተገኝቼ በአዲስ አበባ በሚገኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ዝግጅቱን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እነዚህንም ደግሞ ወደዚህ እኔን ጋብዞ ፕሮሞት ያደረጉትን ላመሰግናቸው እፈልጋለሁ እኛ እናመሰግናለን ነጋንጌ ሲንጀሩሜ ነጋንጌ ፈያንጌ ነጋንዴ አተተገልተት ጀባታቶይን ለዝና ጌዲኛ ነውና ካነ ጫላ ደሙ እንደው ሰበበን ጌዲዮ ፈመተኮ ያለፍ አመላል ካበደ ዱጋሪ ብቹ ፍየሮን ዲላ ዩኒቨርሲቲን በረደ ዲግሪ ኮ ጀልቀባ አንገተኮ ሃይማለ ለውጦሶ ገለታ ጀቻቱ ረግቢ ከሰትል አንለ አፋ ወላይታ ሬዲዮ ራኒ ዳጊ አማለ dallan beeku ega Iyyaasuu guyyaa har'aa kana sababa nuun taasifannee gara studio keenyatti si afeerree fi torban keessa darbine kana keessa guyyaa kibxataa guyyaa goototaa kabajaa turre akka biyyaatti ati immoo guyyaa sana sababeeffachuudhaan deemsa miilaa kiiloomeetira 388 godina Geediyoorraa kaatee hanga magaalaa Finfinneetti miilaan imaltee dhuftee jirta mee yaadni kun akkamitti si dhufe mee deemsa miilaa kana deemu maaf eegalte yaadi kun anaaf ka dhufe biyya Itoophiyaa hin jaaladhaayu biyya Itoophiyaa keessa ka jiru nan hundinuu saboota hundinuu hin jaaladha amma ammooni abbooniin kennaa duri yennaa gizee sanii biyya tanaaf dhiiga kaffalanii lafeesaa caccassanii xoolimiidhaatti biyya tanaa nanni alaa dhufee biyya tana fudhatuuf yennaa jedhu jajjabbaan teennaa yennaa gizee san ka jirtu ka Oromollee yateete ka Gedi'ollee yateete ka Tigreellee ka Amaaraallee biyyatti ka jirtu hundinuu biyya keenya nama fi hin kenninu jedhanii biyya kana amma nuufi kennane saniif immooni amma nuuti immooni biyya kana ijoollee tanaa fi ijoollee isaaniif kenna biyya kana nuuti immooni ijoollee isaaniiti ijoollee tun immooni biyya kana akkami eegatte akkami biyya akka duriinuu nanni naaphooti yennaa dhufu akkam dhooggatte hunni isaa akkam jira keessa immooni ijoolleen akkam jirti dargaggoo amma ka jirtu biyyaa fi jaalalaan qaddii biyya isaa jaala hinuma jaalataatti moo waan didiqqotti wanni taatee jaalalaa biyya lakkistee wannitti jirti maalitti jirti jechuu fi biyya kana kiiloomeetira hedduu yennaa dhufu dargaggooni narraan baratti abboon kennaa nanni guguddoo suni waan bacaa nutti barsiiseedha biyya kanallee nutti kenneedha nuullemmooni addee waa hujaahurrutti jajjabbuu ta'uu qabna irshaallee yoo ijaarru biyyallee qotisattillee yoo jiraan horii horsiisattillee yoo jiraan barannottillee yoo jiraanne jajjabummaa qabna hin danda'ellee hin mul'isaa dargaggoo hunnaa kakaddu bulerraani aga Addis Ababaa miilaan deemee dargaggoo fi hin mul'isa jedhee yaadi kee kun natti dhufee fi biyya kanaa addee jirurraani aga Addis Ababaa deemtee dhufte eeyyee waaw baay'ee namatti tola mee maatii kee keessaa gootatu jira moo naannoo kee namatti beektutu gootatu yaadachuu barbaaddutu jira moo akkoo bira guddadhe ani akkoo kenna waggaa isarree 440 geedhuni biyya kanaan aga waaqaa deemee
inni illee jabaadhaa yennaa gizee sanii waggaa 140 akkoon kee 140 ti du'e du'eera amma isa bira guddadhe nama jajjabaa yennaa gizettuu natti barsiisaa dhun guddadhe gedoo keessaan cumburroo shundee ka jedhamu jira isa waliin biyyatti nanni alaa dhufee biyya Itoophiyaa fudhatuuf yennaa jedhu nama sanii ariisaa fi achi michillerraan haga aduwaa dillarraan haga aduwaa kan kademee Oromiyaa keessallee akkas jira akka Taaddasee Birruu nanni jajjabbuu jira Tigraay keessaallee akkasuma Amaara keessallee Sidaama keessaa Walaayittaa keessallee akkasuma namoonni suni waan godhee narratti yennaa galuu amma immoo dargaggoon biyyaa fi hinuma jirti jechuufi jajjabbaa kagaafa sanittuu qalli godhuu fi kiiloomeetira kana dhufe. Wow, baay'ee namatti tola. Aduu akkamitti ilaaltame? Egaa ati nama akaakaa akkoo biratti guddateedha. Yeroo akkas taatu immoo seenaa aduu kana argaa dhagaadha kanatti guddatte. Aduun sammuu kee keessatti akkamitti jirame? Seenaa aduu akkamitti yaadattati? Aduun humna qabuuti. Warri suni humnaan qabaa hin injifatamna hin jedhan. Hin injifanna biyya keenya nama alaa fi hin kenninu jechuudha. Warri duudinuu addee tokko teera unit addee tokko teera ani Tigiree ani Oromoo ani Amaara ani Sidaamoo ani Gedeo ani Walaayittaa ani Arii Gardullaa hin jedhan addee tokko ta'anii tokkummaa nuuf mul'isan yennaa gizeessan. Baay'ee namatti tola. Egaa daandiitti dhufte kanarratti yeroo achi kaate akka waajjira mootummaattis beekamtii sii kennanii asii ka'eera jedhanii mallattoo sii kennaniiti miti kan kaate. Akkasuma. Magaalota keessa daddabartee dhufte immoo godina Geediyoo irraa kaastee hanga dhuftee magaalaa Finfinnee keessatti godinaalee Oromiyaa Arsii kana dabalatee simannaan siif taasifamaadha kan dhuftee as geesse. Mee yeroo imaltee jettu kanatti miira akkamii qaba ture? Addee magaala addee jirtu bulaa dhufee. Guyyaa meeqa deemte garuu? Guyyaa 12. Guyyaa 12 imaltee as geesse? Eeyyee. Gaafa achiin kaka'ee gaafi suni sanbataa dildiraan sanyoo ba'ee naannoo Sidaamaa keessa naannoo Oromiyaa keessa nama waliin nagaa fuuraa nanni immoo baga nagaa dhutte jedhaadhuun Sidaamaan lakkasuma jedhaadhuun Oromoo keessa lakkasuma jedhaadhuun karaa shaggicha dhufee nanni Oromoo keessa ka jirullee Sidaamaa keessa ka jirullee karaa nagaa deemeedhaadhuuni deemi callaa jedhu lakkisaneellee naafi misaa bitaadhuuni naafi ka algaa kaffalaadhuuni namichi tokko Baatuu yennaa jedhu Biraanuu Gaankaa jedhama. Baatuu magaala Baatuu keessa jireenyi isaa. Baatuun galgala Baatuu isheen isa dhagge. Isa yennaa dhaggu akkas deemaadha yennaa jedhu akkasii eessaa dhutta Gedoo keessan haga Gedoo Addis Ababaa dandeettaa jedhe hin dandeedeema. Akkami teetee appoo akkasi ijoollee akkasi ka jirtu yoo dhaggine Itoophiyaallee guddatte ijoollee bacaa fi ati barsiista jedhee katamaa kee magaalaa keessa deddeebisee iraatii naaf bitee gaafa lammeessummoon taarikii hujaa jirta ati si waliin deemu malee jedhee gaafa lammeessoo Baaturraan haga Maqii kiiloomeetira 30 ka caale. Na waraan deeme galatoomi jedhaadhaan illee isinillee yoo galateeftan galatoomi jennaan akkasi godhaa haga mana hirribatti godhee deebi'ee deeme akkasi ka jiru aggaxamee akkasi ka jiru illee jirtiyyuu achiin boossee immoo qooqaa yennaa dhufu bajaajii tokko shufeertichi bajaajii tokko yennaa deemullee na karattuu ilaala yennaa deemullee karattuu ilaala
akka ammallee innaa taru kadhattu ilaala inni mucaan kun kamaan kata'eetu jedha ana bira dhufe eessa deemaatti obboleessa jedhe akkas yaadaan Addis Ababa deemaadha innaa jedhu haqa qooqaa bajaajii irraan fudhadhu jedhe lakkisi rakkoon qabu miilaan deemaa jira bajaajii irratti hin deemu innaa jedhu inni waan ati maallaqa dhabdeetu akkas isatti fakkaate akkas isatti fakkaateeru akkasiidha abbo mina inni daffaarne jedha taare silkii kiyya fudhate inni silkii kiyya isaaf kenneeru laakkossa galgala ammooni magaala keessa innaa dhufu alamxeenaa dhufe inni bilbile natti bilbile eessa jirte innaa jedhu ani algaa beetii jiraachi jira innaa jedhu manaan fuudhee iraatinaaf bitee ka algaa kaffale naa waliin bule gaafa san isaallee galatoom jedhaadha gataan kanaani karaa shaggichaa dhufee nanni immoo akkasii na keessuun saaluun dhufee akkasii dhufe karaa meetu nan kijibinatti miti dadhabee makaraarra gaafa geessu hanga ta'e walakkaafaa deemtee kaatee kana booda nan dadhabe dhaabuun qaba faan jennee meetu nan kijibinatti miga akka ta'e qortuu mikeeti shaggaa kochi tsaggaa ka jedhu jira yennaa atileetii yennaa achi yennaa jirru yennaa hojjannu nuuf hin leenjisa mucaan kun isa gaafadhe tureedha ka andamet waggaa tokko dursi akkas deemaadha yennaa yeroo yennaa gaafadhu inni sodaate karaa bacaadha karaa hin sodaattaa haga baatuu geettu yennaa baatuu geettutu maa dhufe karaa kana deebuure jetta jedhee na wanni godheedha yennaa gizee sanittu na sodaachiseedha sodeenni sun immoo narratti bulteetti maafi akkas inni akkas jedhaadhuni waan isaa wanni hin godhu inni isa dadhaba jedheetii mati akkas ka jedhe ani immoo hin dadhabu jedhee sammuutiyyaa addachiseera ayyu hin dadhabu karaa kana hin deema haga Addis Ababa deema jedhe inni yennaa waa gizee yanitti sanitti waan dubbate na keessa bulte akkasillee odon jedhin yennaa dadhabu karaatti te'a bishaa unaa adullee yannaatti ulfaattu muka jala te'a bishaa unaa qassi jedhaa akkasii ta'ee dhufe. Cimaa keetu jira ciminatti qabdu sin dinqisiifadha gamanumaan jechuudha mee dargaggoonni mee deemsa miillaa kee kanarraa gootummaa abbootii keenyarraa maal baratattee dhaamsa maalii qaba dargaggootaaf ergaa akkamii dabarsa jettee amantati dargaggoo fi ergaa ka dabarsu dargaggoo hin daddeetti waa hujaattu duudii hin dandeetti waa hunda hin dandeetti buutullee kiiloomeetira kana yennaa dhufu hin danda'u jedhaneedhaan jechuudha. Ani immoo kiiloomeetira kana dhufee danda'ee nama ilaaluufillee dargaggoo Itoophiyaafillee dabarsaa jira. Dargaggoonni hin dandeetti. Biyya isaanii hin lakkistu. Biyya isaanii namaaf hin kennitu. Humnaan qaddii, uduudhaan qaddii dargaggoonni tanaafuu hin dandeenna jettee waa hujaattu waa hojjataattu hundinuu hojjattu wal'aansisaa callaa odon ta'in hojjattee mul'istu hojjannee mul'isna obboleeyyii teennaa dargaggoon obboleeyyaa teeyyaadha ishaan immoo humna qabdi hojjattee hin mul'isti Itoophiyaan keenya hin guddatti akka jedhadha. Mee waamicha nageenyaa waan jedhamu of keessaa qaba ergaan kee jechuudha. Waamichi nageenyaa kun maali qabiyyeen kun? Namni alaa ka jiru biyyi Itoophiyaa nagaan miti hin jedha. Oromiyaan nagaan miti, Sidaamaan nagaan miti jedha. Nagaa ta'etuun immoo karaa kana yennaa dhufu nama lakkisii fi waan ciichullee nan tunne hantuutillee nan tunne karaa nagaaraayi. Warri keenya nagaaraayi, Oromiyaan nagaaraayi, Debuubii nagaaraayi waan natti mul'ataatu ilaalaatu ka dhufe warra nagaa warra keessummaa ka fudhatu baga nagaa dhutte ka jedhu nageenni aga jiru qoruu qabdi biyyi keenya immoo nagaa
nagaa ilaalaa dhufe warra nagaa ilaalaa dhufe baga nagaa dhuftane ka jedhu warra ilaalaa dhufe akkasii. Kanumaan wal qabsiisee mi qorataa seenaa waan taatu natti fakkaata. Gaafa barnoota kee fixxu maal ta'uu barbaadda? Joornaalistii ta'ullee barbaada gaazexeessaa. Baga nagaan dhuftee. Baga nagaan dhuftane. Mee gaafa joornaalistii taatu akkamitti jalqabdanii mee nutti himta? Turizimiin jaaladha. Biyya deddeebi'uu jaaladha. Isaan immoo aadaa ilaaluu jaaladha. Aadaa ilaaluu jaaladha. Waa turizimii addee jirtu. Abbaayyaa addee jirtu. Galaanna addee jiru. Biyyi Itoophiyaan waan baca qaba. Saboota hedduu qaba. Saboota kana deddeebi'aa ilaaluu barbaada. Achi immoo kine xibe billeen jaaladha. Sina tsuufittillee aartii barreeffaman jaaladha. Aadaa irratti yaa hojjedhu dasyeedha. Buutullee aadaa hedduu qabna nuti. Aadaa tun immoo biyya alaa immoo nurraan fudhate. Demokraasii sir'aati ka jedhanu amma Ameerikaa keessa waggaa zuurii 47 fi pirezidaantaawii mircaa ka jedhan. Addee nuti immoo የገዳ ስርዓት 75ኛ አጋስ 75 አጋስ 76 deemeera. Egaa gara xumuraatti dhufaa jirra. Mee daandii miilaa deemtee guyyoota 12 deemte kana keessatti mudannoon addaa si mudate yookaanis kan irraanfadhu guyyoota deeme sana keessatti jettee kan yaaduu jiraate tunu kaastee wantoota nama kolfisiisan ta'uu danda'a, kan bohaarsan ta'uu danda'a, baay'ee si dhibe ta'uu danda'a, kan dinqisiifatte ta'uu danda'a. Mee kanarratti mee wanti nu kaastu jira mudannoon addaa? Kadhatti yennaa dhufu kadhaa shaggichaa dhufee nanni sanii በጣም galatooma jedhaadha. Waan natti waan kollisiisu waan natti mul'ate immoo as Addis Ababa sheeneedhuni. Waa hedduu natti mul'ateetti. Kaleessa immoo araadaa kifile katamaa achi baga nagaa dhufte ka jedhan qophii achitti qophisaneedhaniyyuu liftitti hin deemeen beekuyyuu. Liftitti hin deemeen beekuyyuu. Nanni isheenaadha. Ani littillee jedhaadhuun dhageen jiru. Ani fotoo fi seenaadha jedhaadhaayyuu. Liftiin hin jiru moo dillaa? Dillaa mataatni ka guddadha kuleera. Yoo jiraattillee. Nanni isheeni anillee isheeni ani fotoo eeggadhaadha. Liftii tuni fudhattee yennaa deemtu fugguun rifadhe. Asii golleen laalaattillee dhufeedhuni akkasuma keessuma qabadhe. Finfinnee akkamitti argite mee bareedina Finfinneen kun waggoota 2 as baay'ee dabalee jira. Tarii kanaan dura dhufteetta ta'uu waan hin beekuun qabu. Dhufeellee hin beeku jechuudha. Tarii illee egaa miidiyaa garaa irraas illee immoo arguu dandeessa ta'a viidiyoowwan garaa garaa. Televezyiinii keessa ilaalaa. Finfinneen immoo guddoodha, shaggittiidha. Bareedduudha. Bareedduudha maqaa isaa afaan Amaaraa Addis Ababaadha. Ababa haaraadha. Ababa haaraa teetteettuni dhaggee dhaggee harkanillee guyyaallee hin beestistu iyyuu. Halkanis guyyaa sol fakkaatamne? Akkasiidha. Hin tolti shaggittiidha bareedduudha. Akkasii. Xumura irratti ergaa kana dabarsuun barbaada. Tun waan kana dubbadhe natti tola dhalootaafis hin fayyadaa. Kanatti nan gaafannee kan jettu yoo jiraate carraan si kenna. Galatooma isinillee galateeffadha. Asii na waan tane qophii tiyyaa yaada ana keessa ka jiru nama dargagguuf akka dabarsuu asirratti naka waan tane isinillee galatooma jedha. Achiin booddee bulee katama astadaadare ka jedhamu magaala bulee galatooma jedha. Eegiduu ozoon astadaadar waa hedduun naki bareedhanii isaanillee galatooma jedha. Nagaan akka dhufu piroomooti godhaan namarratti akka ilaalamu ka godhu miidiyaa ka hojjattu ijoolleellee jirti buleellee ka jirtu dillallee ka jirtu galatooma jedhuu barbaada.
atillee baay'ee galatoom yeroo kennu laattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee yaada akkas bareedaa dhalootaaf dargaggootaaf akkasumas guyyaa goototaa yaadachuudhaan yaada mi'aawa akkasii waan nu laatteef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomi siin jenna. Thank you jedhanillee. Tole galatoom. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kaaribuu keenyaa har'aatiin dargaggeessa akkasumas barataa kan ta'e kiiloomeetira 388 godina Geediyoorraa kaasee hanga magaalaa Finfinneetti guyyaa goototaa yaadachuudhaaf miilla isaatiin imalee kan dhufe waliin turtiin taasisne kana fakkaata ture. Egaa isinis filannoo keessan AMN+ kaaribuu taasifattanii nu faana waan jirtaniif guddisne isin galateeffanna. Horaa bulaa.